Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan isna raqqabu jennaa oduu isinitti himna. Itoophiyaa keessatti bara 2024 gaazexeessitoonni 40 hidhamaniiru yookaan butamaniiru jedhe jaarmiyaan tumsaa sabaa himaalee idil addunyaa. Itoophiyaa keessatti bara 2024 yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 43 hidhamaniiru yookaan ammoo butamaniiru jedha jaarmiyaan tumsaa sabaa himaalee idil addunyaa. Jaarmichi nageenyi gaazexeessitootaa balaadhaaf saaxilamaa jiraachuu eeruun gaazexeessitoonni qaamolee mootummaa fi kan mootummaan ta'an irraa sodaachisoo hidhaa fi rakkinni isaan mudachaa jira jechuun ibseera. Gochaan akkasii bakki itti raawwatame keessaa kanneen naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessumaa Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz keessatti balaa hamaa keessa jiraachuu isaanii mul'isa. Akka gabaasa jaarmiyaa kanaatti gareewwan hidhatan maallaqaaf jecha yookaan gabaasa miidiyaalee waa'ee walitti bu'iinsaa irratti hojjetan to'achuuf gaazexeessitoota seeraan ala to'annoo jala oolchuu meeshaalee isaanii saamuufaa tarreessa. Itti dabaluudhaanis aangawoonni ammoo gaazexeessitoota kan sababa nageenya biyyaalessaa fi dantaa biyyaalessaa tuqaniiru jedhuun akka hidhan ibseera. Jaarmichi bara 2024tti gaazexeessitoonni 3 dirqiin dhabamuu isaanii kan ibse yoo ta'u isaan keessaa 2 haga gabaasni kun ba'etti kan hin argamne ta'uu kaaseera. Namoota lamaan badan kana keessaa ogeessa kaameeraa televezyiinii Beenishaangul Gumuz kan ta'e haadha warraasaa waliin maatii dubbisee gara asoosaatti yeroo deebi'u gareewwan hidhataniin butamee jedha. Jaarmichi mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota akka fedhetti hidhuu fi sodaachisuu akka dhaabuu fi miidiyaaleen caasaa kamiin osoo hin ilaaliin bilisaan socho'uu akka danda'an akka mirkaneessuuf gaafateera. Kana malees dhaabbileen nageenyaa hordoffii qaamaa fi dijitaalaa fi bilbila harkaa seeraan ala bobbaasuu irraa akka of qusatanii fi tarkaanfiiwwan akkasii heera mootummaa federaalaa fi ulaagaalee mirga namoomaa idil addunyaa akka eeggatan gaafateera. Gaazexeessitoota butachuu, hiraarsuu, doorsisuu fi akka dhaabanii fi akkasumas qajeelfama idil addunyaa nageenya miidiyaa naannoo wal dhibdee jiru akka kabajan hubachiiseera. Gabaasni kun yakka gaazexeessitoota irratti raawwatameef adabbii irraa bilisa ta'uu akka hin qabne akeekkachiisuun haleellaa raawwatame yoo jiraates hunda irratti qorannoo bu'aa qabeessa loogii kan hin qabnee fi walaba ta'ee akka gaggeeffamuuf yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan gaafateera. Dabalataanis manni maree bakka bu'oota uummataa fooyya'insa labsii miidiyaa lakkoofsa 1238 muraa 2021 irratti marii uummataa malee mirkaneessuu irraa akka of qusatuu fi fooyya'insi kamiyyuu bilisummaa miidiyaa laalchisee ulaagaalee idil addunyaa akka mirkaneessan gaafateera. Gabaasa wal fakkaataan kanaan dura baheen Itoophiyaa keessatti bilisummaan miidiyaa yeroo irraa gara yerootti gadi bu'aa dhufuu isaa bal'inaan himameera. Gabaasa Reporters Without Borders jedhamu baaseen Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa sadarkaa 141 irratti kakaa'e yoo ta'u bara 2023 irraa qabxii 10 gadi bu'uu ishee agarsiiseera. Haaluma wal fakkaatuun jaarmiyaan mirga gaazexeessitoota baabsu CPJ'n Itoophiyaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti gaazexeessitoota hidhuun Eertiraa fi Masriitti aantee sadarkaa sadaffaarra jirti. Bara 2024 Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni hidhaman 6 keessaa 5 ammoo himannaan shororkeessummaa irratti banameera. CPJ'n yeroo baay'ee aangawoonni gaazexeessitoota mana hidhaatti galchuuf himata shororkeessummaa akka fayyadaman hubachiiseera. Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti konkolaataan garagalee namoonni 2 du'anii 56 akka ta'an ammoo madaani. Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti konkolaataan garagalee namoonni 2 du'anii 56 madaani. Godina Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti konkolaataan galagalee namoonni 2 du'anii namoota 56 ammoo miidhaan qaqqabu poolisiin godinichaa ibseera. Konkolaataan fe'umsaa maqaan isaa Isuzu jedhamee waamamu aanaa Baddannoo irraa gara magaalaa Maayaatti imalaa ture kufee garagaluun namoonni 2 yoo du'an namoota 56 ammoo miidhaa cimaa fi salphaan qaqqabu qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaatti itti gaafatamaan kutaa koominikeeshinii fi miidiyaa gargaaraan Inspektara Kaasay Abbabaan ibsaniiru. Namoonni 13 tajaajila wallaansaa argachaa jiraachuu aangawaan kun himaniiru. Namoonni kaan ammoo battalumatti miidhaa sanarra dandamatanii gara mana isaaniitti deemuu gargaaraan Inspektara Kaasay Abbabaan ibsaniiru. Naannoo Arbaa Mincitti ijoolleen 2 ajjeefamuun dhaga'ameera. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamoo aanaa Zeetsii Wozeeqaa naannoo magaalaa Arbaa Mincitti ijoolleen maatii tokko
lama sanbata darbe rasaasa hidhattootaan ajjeefaman. Ijoolleen ajjeefaman kun umriin 4 fi 7 turani. Lamaan isaaniiyyuu kan maatii tokko akka turanii fi gochi gara jabeenyaa akkasii kan irratti raawwatame warra hidhatanii naannicha keessa socho'aniin akka ta'e hoogganaa waajjira nageenyaa magaalaa Arbaa Minch obbo Koomee Kotaatu beeksise. Warri gocha suukanneessaa sana raawwatan kan hidhatanii caasaa fi bulchiinsa mootummaa diignee jijjiirama fiduuf qabsoofna jedhaniin akka ta'e ibsameera. Gariin isaanii qabamanii kan hafan barbaacha akka itti fufeeru hoogganaan biiroo nageenya bulchiinsa magaalaa Arbaa Minch kun dabalanii eeraniiru. Gara jabeenyaan gocha sana kan raawwatan miseensota dhaaba siyaasaa Biraanuu Naggaafaa kan Izeemaa jedhamuun beekamudha jechuun beeksiseera. Bulchiinsichatti hoogganaan waajjira saapqunnamtii obbo Sofooniyaa Tiitos miseensonni Izeemaa kan aanaa Zeetsii Wazeeqaa keessaa qawwee qabatanii socho'an finxaaleeyyii akka ta'anii fi gocha ammeenyaa akkasii irratti kan bobba'anii jiran isaan ta'uu dubbachuu isaanii raadiyoon sagalee Jaarmaniitu gabaase. Hidhattoonni sun erga ijoollee ajjeesaniiti manneen jireenyaatti ibidda qabsiisanii qondaalota mootummaa achirraatti illee dhukaasanii ture jedhameera. Waan kanarratti yaada Izeemaa argachuuf kan yaalle milkoofne. Baankiin misooma Itoophiyaa maallaqa liqeessaa ture haqee lafa investimentii naannoo Gambeellaa irraa gara baankii naannichaatti akka deebisuuf gaafatame. Baankiin misooma Itoophiyaa naannoo Gambeellaatti maallaqa misooma investimentiidhaaf liqeessee ture haquun lafti kennames gara baankii lafaa naannichaatti akka deebi'u Koomishiniin Investimentii naannoo Gambeellaa gaafateera. Dureeyyoonni hedduun maqaa investimentii lafa naannoo Gambeellaatii fudhatanii qabsiisanii baankii misooma Itoophiyaa irraa maallaqa kitilootaan lakkaaman liqeeffatamanii laficha osoo hin misoomsiin baduu isaanii dhagahameera. Sababa kanaan baankiin misooma Itoophiyaa maallaqa liqeesse deebisachuuf lafa investimentiidhaaf kennamee ture of harkaa galchee akka jiru simeera. Tarkaanfii fudhatameen lafa baankichi to'annoo ofii jala galfate kana gara caalu gara misoomaatti deebisuun akka hin danda'amne Koomishinarri Koomishinii Investimentii naannoo Gambeellaa obbo Lu'uu Obaap himaniiru. Obbo Lu'uu Obaap lafichi baankii misoomaa harka erga galee bubbuluu isaa eeraniiru. Baankichi lafa investimentii kana caalbaasiidhaan dureeyyoota birootti gurguruuf irra deddeebiin yaalii taasisaa turus himaniiru. Ta'us baankichi piroojeektoota 180 keessaa gayoonaatti piroojeektoota 30 hin guunne qofaa gurguruu akka danda'edha kan himame. Piroojeektiiwwan 150 ol yookaan lafti hektaarri 100 fi 20 ol ammas otoo hin misoomiin kan jiran akka ta'edha kan aangaa'an kun kaasan. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee baqattoonni Ameerikaa keessaa ari'aman Paanaamaa keessatti rakkoo irra jiru jedhame. Baqattoonni ardii Afrikaa fi Eeshiyaa irraa gara Ameerikaa deemanii achitti hayyama jireenyaan argannee amma Doonaald Tiraampiin ari'amanii biyya biraa keessatti kan rakkoo irra jiran kitilaan lakkaa'amu. Lammiilee biyya kanaa dabalatee baqattoonni Ameerikaa keessaa humnaan fuudhamanii gara Paanaamaatti fe'amanii ammayyuu achi keessaa hin baane dhibbootadha. Lammiileen jireenyi nuu darbraaf gamas deemanii turan humnaan qabamanii biyya ollaa Ameerikaa taate Paanaamaa keessa hoteela tokkotti ol naqamanii duubaan ergatti cufamee rakkachuu erga eegalanii jiini tokko darbeera. Kan nyaatan rakkatanii foddaarraan kadhachuu eegalaniiru jechuun dubbicha kan baase dhaabbata amantii fi walqixxummaa barnootaa irratti kan hojjetu maqaasaa Fey Algiriyaa jedhamudha. Warri hoteela magaalaa guddoo Paanaamaa keessa jiru tokkotti walitti qabamanii kaa'aman suni lammiilee biyyoota kan akka Itoophiyaa, Somaaliyaa, Eertiraa, Kaameruun, Iraan, Paakistaan, Afgaanistaan, Neepaal, Raashiyaa fi Chaayinaa fakkaatan irraa gamas deemanii turedha. Akka yaada Tiraampitti namoonni sun akka achi keessaa qubsiifamanidha. Isaan kan gara Paanaamaa ergamaniifi. Garuu wanti godhameeruu fi haga ammaatti hin dhagahamne. Paanaamaan baqattoota biyyoota biroo garii Ameerikaatti deebisuu eegalteetti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin loltoonni haaraan 100,000 fi 60,000 waraana biyyattiitti akka makaman waamicha taasisan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin loltoonni haaraa 100,000 fi 60,000 ol ta'an akka humna waraanaa biyyattiitti makamaniif waamicha godhaniiru. Puutiin waamicha humna waraanaa erga bara 2011 as isa guddaadha jedhame kana dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 30 jiraniif taasisaniiru. Raashiyaan lakkoofsa humna waraanaa ishee isa ammaa caalaa bal'isuu barbaaddi jedhan. Puutiin waamicha kana taasisan erga kanaan dura humna waraanaa biyyattii gara kitila 2 fi
300 fi 9,000 ol akkasumas humna waraanaa idilee ammoo gara kitila 1 fi 500tti guddisuuf dubbataniiti boodadha. Waggoota 3 dhufan keessatti humni waraanaa Raashiyaa isa marra jiru irratti 180 dabala jechuudha. Itti aanaan ajajaa waraanaa Raashiyaa Vladimir Shimilyaanskiin waamichi humni waraanaa haaraa mataasaa jiran Yuukireen waraanuuf akka hin taane himan. Haa ta'u malee tajaajila waraanaa kana dura kanneen waamaman daangaa Raashiyaa irratti Yuukireen waraanaa erga turanii Yuukireen keessatti akka hedduun ajjeefamaniiru. Waamichi tajaajila waraanaaf amma taasifame kun eebilaa gadoolessaatti ka turu yoo ta'u yeroo Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka gaaniif waamicha gochaa jirtuttidha. Yuukireen ammoo gaafa kibxata aleellaa Raashiyaan gara kibba naannoo Keersan jedhamutti giddugala annisaa irratti taasifteen ummata biyyattii 45,000 ta'an irratti ibsaa malee hambisteetti. Waraanni biyyoota lameen gidduutti gaggeeffamaa jiruun ammayyuu waan dhaabbatuun fakkaatu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.